Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii waldaa qulqulloota irraa oduu galgala isiniif qindeessine irraa oduu waliin ani Gazu Kormuti. Eebbifamoon Abuna Yisaaq wangeela dhugaa barattan amantoota barsiisaa jechuun dubbatan. Eebbifamummaan isaanii kana kan dubbatan kutaa biyya lallabaa Walaayittaa keessatti argamu bakki leenjii luboota leenjisisee barattoota 30 eebbisiisuu isaati wal qabateeti. Eebbifamtoonni kutaalee biyya lallabaa Walaayittaa aanaalee mana lubummaa fi manneen barnoota bu'uuraa keessa kan dhufan yoo ta'u, turtii isaaniitiinis qo'annoo kitaaba qulqulluu, barumsa amantaa, barumsa dubbii Maariyaamii fi barnoota kanneen biroo barataniiru. Eebbifamoon Abuna Yisaaq dhaamsa isaaniitiin wangeela baratan amantoota barsiisaa qulqulleettii mana kiristaanaa akka isin ergitetti tiksee gaarii ta'a jedhaniiru. Itti dabaluun ergama keessan cinatti warra nagaa dhabaniif nagaa, warra gaddaniif jajjabinnaa fi warra dadhabaniif abdii ifaa agarsiisuu qabdu jechuun dhaamaniiru. Oduu wal qabateen kutaa biyya lallabichaa bakka Zaalaa jedhamu dura ta'an gandichaa dabalatee lubbuu 15 gara qulqulleettii mana kiristaanaa deebi'aniiru. Akkasumas kutaa biyya lallabaa Geediyoo, Kooree fi Burjii, aanaa mana lubummaa Dillaa fi Wanaagotti mana kiristaanaa qulqulluu Mikaa'elii, Dillaa Dabra Gannatitti amantoonni haaraa 6 cuuphamanii mucummaa Sillaasee argataniiru. Miidiyaa kutaa biyya lallabaa Icagee Walaayittaatti odeeffanne. Eebbifamoon Abuna Garimaa qulqulleettii mana kiristaanaa ijaarsa dhaabbilee misoomaa fi barnoota irratti jabeessuu akka qabdu dubbatan. Gabaasaa kutaa qunnamtii hawaasaa kutaa biyya lallabaa Geediyoo, Kooree fi Burjii mana kiristaanaa Irgaa Caffee Dabra Sahaal qulqulluu Mikaa'el mana barumsaa ammayyaa ijaarsee bakka eebbifamoo Abuna Garimaa fi dureen Phaaphaasii kutaa biyya lallabichaa argamanitti eebbifameera. Eebbifamoon Abuna Garimaa manni kiristaanaa tajaajila afuurawaatiin ala itti gaafatamummaa hawaasaa ishee bahachuu akka qabdu akkasumas ijaarsa dhaabbilee misoomaa fi barnoota itti fufsiisuu akka ishee irraa eeggamu dhaamaniiru. Manni barumsaa kunis daa'imman naannichatti argaman barnoota ammayyaa qulqullina isaa eeggatee dhiyeessuuf gumaacha guddaa akka qabu eerameera. Maddi oduu keenyaa miidiyaa Buqalamsiisi. Yaa'iin waliigalaa caasaa waldaa qulqulloota jala jiran wiirtulee adda addaa fi wiirtulee aanaatti gaggeeffamaa ture xumurame. Yaa'iin waliigalaa wiirtulee fi wiirtulee aanaa keessatti raawwatame adoolessa 11 fi 12 bara araaraa bara 2018 gaggeeffameera. Walga'ii guyyoota lamaan gaggeeffame keessatti gabaasni qoqqoodama bara araaraa bara 2018 kan wiirtulee dhaabbata misoomaa gabaasaawwan odiitii fi inspeekshinii akkasumas karoorri bara araaraa bara 2019 dhiyaatanii ragga'aniiru. Dabalataanis karoora qajeelcha marsaa 5ffaa waldaa qulqullootaa gabaasni walakkaa baraas dhiyaatee gamaagamni irratti taasifameera. Wiirtulee yaa'ii waliigalaa raawwatan keessaa Dasee, Saqoxaa, Dabra Birhaan, Tarcaa, Harar, Dabra Maarqos, Shaashamannee fi Walaayittaa Soddoo akkasumas wiirtulee aanaa Dabra Maarqos fi Hawaasaa lakkoofsa 1 fi kanneen biroo ibsamaniiru. Yaa'ii kana irratti abbootiin duree Phaaphaasonni, miseensonni ergama wiirtuu guddaa waldaa qulqullootaa, itti gaafatamtoonni kutaalee biyya lallabaa, bakka bu'oonni wiirtuu aanaalee fi keessummoonni biroo argamaniiru. Maddi oduu fuula miidiyaa kutaa biyya lallabaa Koontaati. Eebbifamoon Abuna Malkaaxadeeq qulqulleettii mana kiristaanaa uumama misoomsuu fi naannoo eeguu keessatti ga'ee olaanaa qabdi jedhan. Eebbifamummaan isaanii uumama kunuunsuu fi eeguun ilmaan namaatiif itti gaafatamummaa kenname ta'uu isaa eeranii manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan uumama misoomsuu fi kunuunsa naannoo keessatti ga'ee guddaa qabaachuu ishee ibsaniiru. Manni kiristaanaa shoora fuuldurummaa bahachaa akka jirtu kan ibsan eebbifamummaan isaanii dabalataanis mukkeen daangaa mana kiristaanaa fi kawwaalaa keessatti argaman tajaajila gaaddisaatiin qofa kan oolan miti jedhaniiru. Eebbifamummaan isaanii dabalataanis qorannoo saayinsiitiif, qoricha aadaa fi ammayyaatiif akkasumas madaala qilleensa eeguudhaafis faayidaa guddaa kan qaban ta'uu yaadachisaniiru. Eebbifamummaan isaanii kana kan dubbatan dhaala ashaaraa magariisaa abbootii dhaala dhaloota haaraatiif mata duree jedhu sagantaa biqiltuu dhaabuu gaggeeffame irrattidha. Miidiyaa kutaa biyya lallabichaa odeeffanne. Eebbifamoon Abuna Dimeexiroos amantoonni biyyoota alaa keessatti jiraatan tajaajila mana kiristaanaa keessatti akka ciman dhaaman. Eebbifamoon Abuna Dimeexiroos dureen Phaaphaasii kutaa biyya lallabaa Gamtaa Arab Imereetii fi jiddugala bahaa amantoota biyya alaa jiraatan amantaa Ortodoksii Tawaahidoo isaanii qabatanii jireenya mana kiristaanaa isaanii jabeeffatanii akka eegan ibsaniiru. Eebbifamummaan isaanii dabaluun afaan fi aadaa isaanii eeggatanii ijoollee isaanii sirna mana kiristaanaa fi barnoota afuurawaatiin akka guddisan gorsa abbummaa kennaniiru. Eebbifamummaan isaanii kana kan dubbatan kutaa biyya lallabaa sana jala kan jirtu mana kiristaanaa Shaarjaa duree kaawwaalota Saayita Mirat qulqulleettii Durbee Maariyaamii waggaa 32ffaa ayyaana hundeeffamaa kabajamuu isaanii hordofeeti.
Sagantaa kana irratti kan argaman bulchaan olaanaa kutaa biyya lallabaa Malaaka Mawwii Luba Darajjee Jimaa gama isaaniitiin kutaa biyya lallabichaa karaalee adda addaatiin tajaajila wangeela amantootaatiif waliin gahiinsa gochuudhaaf hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Itti dabaluunis hundeeffama manneen kiristaanaa haaraa tajaajila lubootaa fi manneen barnoota sanbataa bal'isuu irratti xiyyeeffannoo addaatiin hojjechaa akka jiran ta'uu beeksisaniiru. Maddi oduu kutaa biyya lallabaati. Manni Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan mana Kiristaana Ortodoksii obbolaa waliin marii geggeessite. Kutaa biyya lallabaa Niiwoorkii fi naannoo isaa duree Phaaphaasii eebbifamoo Abuna Phexros durfamuudhaan kan geggeeffame mariin kun manneen kiristaanaa obbolaa kan ta'an dargaggoonni Kiristoos keessatti tokko akka ta'anii fi hawaasa walitti dhufuuf kan kaayyoo godhatee ta'uu isaa ibsameera. Marii kana irratti yaada hawaasa Ortodoksii keessatti wal beekuun fuudhaa fi heerumaa fi dhimmoota biroos ka'aniiru. Dabalataanis manni kiristaanaa diinagdee keessatti namoota rakkoolee adda addaa mudataniif akkamitti akka tajaajiltuu kan ibsan akkasumas dhimmoota kanneen biroo xiyyeeffannoon tuqamaniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu galgalaaf isiniif qindeessine asirratti golabneerraa qophiilee televezyiinii waldaa qulqullootaa afaan waliin turtii gaarii.